Ministeerri muummee Abiy Ahmed Eertiraaf akeekkachiisa dhumaa kan fakkaatu ergaadhaaman Tigraay keessa immoo waraana kaasuudhaaf mootummaan federaalaa fedhiis ta'ee kaayyoon qabu jechuun dubbataniiru. Bulchaan Itoophiyaa kan kana dubbatan gaaffiif deebii afaan Tigiriffaan miidiyaa biyya keessaa waliin taasisaniidha. Dubbiin isaanii maal akeeka? Naannoo yookiin immoo kaaba Itoophiyaatti walitti bu'iinsi yookiin immoo waraanni yookiin garamitti qajeeluu danda'a? Waraana kana dura ture irraa maaliin adda ta'a? Maaltu jijjiirame jennee waan lafa jiru waan xiinxaltoonni jedhan akkasumas immoo wantoota waggoota lamaan darban faana bu'aa turre isin dhiyeessuudhaaf istuudiyootti argamneerra. Istuudiyootti immoo kan argamne ana Mayyuttaanaa fi hiikaa fi tasaadha. Hiikaa kam? Agarta ammayyi. Egaa ministeerri muummee Abiy Ahmed yeroo dheeraa booda afaan Tigiriffaan gaaffii deebii kennaniiru. Dubbii isaaniin egaa dhimmoota ijoo kaasan keessaa tokko kaaba Itoophiyaatti keessumaa naannoo Tigraayitti waraanni gama mootummaa federaalaa akka hin kaane garuu immoo gareen qoomoo qar jedhanii ibsan yookiin immoo garee dhaabbateef hin guddanne hin qancare jedhanii dubbatan lola kaasuudhaaf meeshaa waraanaa akka bitaa jiru akkasumas immoo duula waraanaa uummata keessa kakaasaa akka jiru loltoota yookiin immoo hidhattoota leenjisaa akka jiru dubbataniiru. Dhimma Eertiraas kaasaniiru. Mee maal jedhan dhimmoota ijoo kaafnu? Tole afaan Tigiriffaatii taasisaniin waan lamarratti isaan kan xiyyeeffatan jechuudha. Dhimma TPLF fi dhimma Eertiraa irratti kan xiyyeeffatanii achi keessatti waraana waggoota 3 dura naannoo kaaba Itoophiyaatti gaggeeffame walqabatee sababa waraanni sun ka'ee fi qabxiilee ijoo kaasaniiti. Sana booda waraanni kana booda ni ka'a kan jedhuu fi gaaffii gaafatamaniif deebii kan kennani. Waa'ee waraana yaaddoo waraanaa amma jiruuf deebii isaan kennan dura waan isaanii sababa waraanni kaaba Itoophiyaatti kana dura ka'eef TPLF sababa jedhanii kaasan qabxiilee lamaan tokko kan isaan dubbatan mi'a kaasun ammayyuu kan isaan jalqaba jedhan maalidha? Waraana sanaaf kan sababa ta'e TPLF jijjiiramuu dhabuusaati. Jijjiirama biyya keessatti yeroo sana dhufe fudhachuu dhabuusaa anatu biyya to'ataa yeroo dheeraaf biyyattii to'atee siyaasa biyyattii to'atee ture waan ta'eef amma sanumatti fufee to'ata kan jedhu ilaalcha ana jedhu qofa qabaachuusaarra kan ka'e waraanni sun ka'ee daafii ni qaqqabsiiseef illee kan isaanii TPLF komatanii inni lammaffaan immoo Itoophiyaan yaaddoo keessa akka galtu godheedhani. Kana jechuun maal jechuu isaaniiti? Yeroo sanatti jijjiirama mootummaanis ta'e uummanni fedhuu fi dura dhaabbate. Sababni isaa ilaalchuma waggaa 50 darbee gaggeessaa ture sanaan alatti ilaalchi kan biraa kan dhaloonni haaraan barbaadu mootummaanis kan yeroo sana barbaadu fudhachuu dhabuunsaa rakkoo sanaa fi kan biyyattii rakkoo sanatti geessedha kan isaan jedhanii. Inni dhumaa qabxii sadaffaan isaan kaasanii rakkoo waliigalaa siyaasa Itoophiyaa akka sanaaf illee gumaachedha kan isaan kaasanii. Siyaasni Itoophiyaa seenessaa dogoggoraa irratti hundaa'e kan jedhudha kan isaan jedhanii. Seenessaa komachuu anatu miidhame kan jedhu seenessaa jiru kaasanii rakkoo waliigalaa siyaasa Itoophiyaa keessa jiru wal qabsiisaniiti kan kaasanii. Meemmoosa waa'ee dhimma Eertiraa fi TPLF amma yaaddoo kaaba Itoophiyaa kana jiru wal qabsiisame qabxiilee isaan jedhan immoo tumtumuu kaasi. Eeyyen egaa dubbiin isaanii kun yeroo kaaba Itoophiyaatti waraanni ka'uu mala jedhamee sodaatametti kan dhaga'ame. Egaa yeroo dheeraaf waggaa 2 deema amma Itoophiyaa fi Eertiraa gidduu walitti bu'iinsi ka'uu mala jedhamee baay'ee sodaatamaa ture. Dubbiin ministeera muummee Abiy Tibbanaa garuu baay'ee jabanatti fakkaata. Mootummaa Eertiraa irraa waan gaarii argachuun hin yaadamu jedhan. Kun dubbii jabaadha. Yoo immoo dubbiin ka'ee jedhee hin beekne kana dura yeroo xumuraaf yaalii godhu ta'uu mala jedhaniiti kan isaan akeekkachiisa kennan. Ministeerri muummee Abiy Ahmed irraa kallattiidhaan dhimma Eertiraa irratti yeroo akkas dubbatan dhaga'uu koo nan shakka. Yeroo garaagaraatti dubbataniiru waa'ee Eertiraa akeekkachiisa garaagaraa kennaniiru garuu inni kun akeekkachiisa cimaa fakkaata dhugaadha. Kanaafuu ministeerri muummee Abiy dubbii isaaniin wanti dabarsan ijoon maali? Nuti Tigraay keessa lola banuu hin barbaannu. Garuu Tigraay keessa keessumaa TPLF keessa gartuun jijjiiramne dhanii eeran akka lola barbaadu akka sochii gochaa jiru. Keessumaa jeneraalonni warqee gurguranii meeshaa waraanaa akka bitan dhimannaa garaagaraa kaasaniiru. Egaa dhimmi ijoo isaan kaasan kanadha jechuudha. Mee waan isaan jedhan deeqaa muraasaan yookiin sakandii muraasaan dhageenyaa deebinu. Tolemayyo. ኃይሊ በመሪነት ደረጃ ከሆነ በአባላት ተከፋፊሉ ካብ ህዝቢ gareen dhaabbatee hafe kun gaggeessaa fi miseensatti wal qooduun uummatarraa adda bahee qofaatti hafee jira. Hidhattoota dabalatee uummanni Tigraay waraana hin barbaannu jechaa jira. Kuni naannolee Tigraay hundumaattuu babal'achuu qaba jedhee namana. Haa ta'u garuu gareen dhaabbatee hafe qophii waraanaa guddaa keessa jira. Baay'ee kan nama ajaa'ibu immoo qaamolee diina Itoophiyaa ta'an waliin dhaabbachuu isaati. Adeemsi kun seenaa keessatti iddoo akkamii qabaannaa kan jedhu
kan hin qabne ta'uu natti fakkaata. Abdiin gareen kun miseensota isaa fi uummatarraa qabu laaffataa waan dhufeef abdii isaa humnoota alaarra godhatee jira. Humna hafte qabuun ammoo sochii waraanaa bal'aa taasisaa jira. Mootummaan federaalaa bajeta misoomaa ergaa jira. Bajeta misoomaa kana qallaba hidhattootaaf oolchaa jira. Naannoo fi uummanni Tigraay waraanuma keessa akka jiraatanii fi misoomaa fi investimentii irra fagaatanii akka jiraatan gochaa jira. Warqee fi albuudota Tigraay biroo saamuun meeshaa waraanaa bituuf itti fayyadamaa jira. Humni kun humnoota alaa foolii misoomaa hin qabne waliin shirshir jechaa jira. Boordii filannoo keessaa qamee jira. Buqqaatonni qe'ee isaaniitti hin deebine jechuun rakkoolee dhuma ofiisaatii uume fayyadamuun qophii waraanaa taasisaa jira. Dubbii afaanirra darbee gochaan gara qoccolloo waraanaatti yoo gale akkuma duraanii seetee lolaan si haree deema qofa jechuu barbaada. Gama keenyaan waraanni Tigraay irratti eegallu akka hin jiraanne ibsuun barbaada. Tigraayitti nuti fedhii waraanaa eegaluu akka hin qabne uummanni keenya beekuu qaba. ፈተና ይኩን ሐሳብ ከም ዘይብልና ህዝብና ክፈልጥ ኣለዎ። Daawwattoota keenya dubbii ministeera muummee Abiy Ahmad kan daawwannee deebine egaa dubbii isaanii qabata gochuudhaan kaaba Itoophiyaatti walitti bu'iinsa ka'uu danda'a yookiin maaltu mudata waan jedhu ilaaluuf jirra. Mee jalqaba irratti hiikaa walitti bu'iinsi hin ka'a xiinxaltoonni maal jedhu? Tole amma yeroo garaa garaatti xiinxaltoota dubbisnee irraa yaada garaa garaatti kan isaan kennanii yeroo dhiyootti waraanni ka'uu malas kan jedhan jiru akkasuma immoo waraanni carraa waraanni ka'uu isaatii dhiphaadha jedhanii yaada garaa garaa kan kennan jiru garuu immoo sodaan guddaan jiru waraanni ni ka'a kan jedhudha xiinxaltoonni hedduun kan dubbatanii sababni isaa maalidha wantoonni yeroo dhiyoos ta'e erga waliigalteen Piriitooriyaa mallattaa'ee walitti dhufeenyi mootummaa Itoophiyaa fi Eertiraa gidduu laaffachuu akkasumas TPLF fi mootummaa Itoophiyaa gidduu atakaaroon baay'achuu walimachuun baay'achuun kuni deemee qaamolee kana gara waraanatti geessa sodaan jedhu jira. Mee kanneen tokko tokkoon kaasnee haa ilaallu. Mee jalqabarratti egaa akkuma kaafte waan hin hafneedha jedhu xiinxaltoonni. Xiinxalaa biraas immoo dubbisnee ture gidduu kana wanni isaan jedhamu maali samma jennuun faallaadha. Amma gidduu gala bahaatti Iraan akkasumas immoo Ameerikaa fi Israa'el gidduu waraanni ka'eera. Iraan gara biyyoota gidduu gala bahaatti dhukaasaa jirti. Muddamni achi dhalachuunsaa kaama Itoophiyaatti walitti bu'iinsa kan kaane gochuu danda'a yaada jedhu qabu isaan. Maaf kana jedhu isaanii haala gaanfa Afrikaa keessa deemaa jiru irratti abbaan dhimmaa biyyoota sana qofa miti. Kan duubaan deeggaran biyyoota middle powers yookiin immoo humna giddu galeessaa qaban. Kanaaf amma isaan ofiifuu rakkoo keessa jiru giddu galbaa keessatti. Kanaaf walitti bu'iinsi kaaba Itoophiyaa akka yaadame yookiin immoo akka sodaatamee amma ka'uu dhabuu mala warri jedhan jiru. Warri kaan immoo torba muraasa booda akka ka'uufaa kan barreessanis jiru. Garuu waggaa lamaaf adeemaa ture inni kun muddamni kun cimeeraa walitti bu'uuf jedhu garuu ammatti walitti hin buune. Garuu akkuma dura kaasne immoo qaamoleen naannowicha keessa jiran dubbiin isaan dubbatan dubbii nagaatti geessuu miti. Altemaatam yookiin immoo jiraa mitiire yoo akkana godhe akkasan godhaa jechuun akkasumas immoo sochii waraanaa mul'achuun baatee amajjii keessattis immoo gara kaaba Itoophiyaa humna waraana Itoophiyaa fi humnoota Tigraay gidduu walitti bu'iinsi dhalatees ture. Wanna deemaa jiru gaafa laallu akka waan walitti bu'iinsi yookiin waraanni dorrobetti jiraa mitiire akka dhalachuu gaheetti fa'aa kan akeeku jira. Garuu yoo walitti bu'iinsi kee maaliif ta'uu danda'a saduratti kaastee fi eenyu maal barbaadaatti nu keessaa jechuudha. Egaa TPLF kana dura siyaasa Itoophiyaa keessatti olaantummaa guddaa qaba. Erga ministeera muummee Abiy Ahmad mormii uummataan aangootti dhufanii asii Maqaleetti galeera. Maqaleetti galee immoo egasii booda walitti bu'iinsi dhalatee waraana hamaata deeme. Waliigalteen Piriitooriyaa mallattaa'e. Waliigalteen Piriitooriyaa humna yookiin immoo olaantummaa TPLF Tigraay keessatti xiqqeesseera xiinxaltoonni. Sababa isaa maali mootummaan gaafa hundaa'u persentiin 51 TPLF yookiin immoo yaanee fi safe immoo qaamolee adda addaaf qoodamedha. Kanaan Hiwaat yookiin immoo TPLF gammachuu hin qabuutti hin jedhu. Kanuma keessa garuu waliigalteen sun dhukaasa dhaabeera. Nagaa waaraan finne malee. Uummatni nagaan beedemuu eegaleera balaleen xiyyaaraa ibsaan tajaajilaaleen bu'uuraa garaagaraa eegalaniiru. Ammoo wanti guutamiin jira buqqaatonni 100,000 lakkaa'aman qe'eetti hin deebine keessumaa bakkee lixa Tigraay jedhanii naannoon Tigraay ibsutti akkasumas immoo humnoonni Amaaraa bakkee wantoota sanaas humnoonni sun ba'uus qabu jedhanis komii dhiyeessaa turanii naannoon bakka duriitti da'uu qabaa. Naannoon bakka duraanitti deebi'uu qaba akkasumas immoo murteedhuma boordii filannoo tibbanaa dabalatee inni ijoo gaafa laallu walitti finne gaafa laallu inni ijoon walitti finne gaafa laallu walamanteen dhibuudha qaamolee lamaan gidduu kan mul'atu jechuudha. Inni tokko aangootti gaafa dhufe inni tokko Maqaleetti galee
wal shakkiin sun ammas hin dhaabanne jechuudha. Sirriidha. Isatu mul'ata guddatee anaaf. Keessumaa qaamoleen lama gaafa wal waraananii trust yookiin walamantiin baay'ee murteessaadha. Qaamoleen lachuu waan isaan irraa eegamu gochuu qabu jechuudha. Ilmaayyu muummichi ministeeraa haasaa isaan afaan Tigriffaatiin gaggeessan keessatti waa'ee waliigaltee Piriitooriyaa sana kaasanii turanii. Nuti gama keenyaan waliigalteen Piriitooriyaa sana qaamolee lamatu mallatteessee waliigalteen sun immoo hojiirra oolchuudhaa fi nolachuurra kan eegamu jira akka qaamolee waliigaltee sana mallatteessetti nuti akka gama keenyaan nageenya naannoo Tigraay keessatti akka dhufuuf akkasumas tajaajilli garaagaraa akka iddootti deebi'uu fi waan nurraa eegamu walamantee sana waan jabeessu goonirraa garuu qaamni biraa waliigaltee sana mallatteesse jechuun isaanii TPLF jechuudha. Waliigaltee sana hojiirra oolchuu hin dandeenyu numaayyuu qaama Itoophiyaa diineeffateedhaan yaadan Eertiraa wajjin hidhata godhachuunsaa kuni walabummaa Itoophiyaatiif yaaddoodha. Akka mootummaan Itoophiyaa kana qaamni Itoophiyaa keessa jiru tokko beekamtii mootummaa Itoophiyaa kan daangaa walabummaa daangaa Itoophiyaa irratti olaantummaa qabuu fi eeguu danda'uun alatti bahee qaama biraa daangaa Itoophiyaatiin ala jiru wajjin gaafa qunnamtii godhu mootummaan kan akka yaaddootti ilaala jechuudha. Kanaaf kuni walamantee gidduu isaanii ture baay'ee dhiphiseera jechuudha. Amma hin argite yoo erga waliigalteen Piriitooriyaa sun mallattaa'ee booda sagalee dhukaasatu dhaabbate malee qaamoleen lamaan kun yaadatte yoo ta'e waliigalticha irratti walii gidduu isaanii rakkoo jiru marii rakkoo siyaasaa walitti dhufanii mari'achuu ture akkaataa waliigaltee sana irratti ta'e garuu wanti argine hin beeknu ka dudduuban godhanii dhiisanii hin beeknu garuu kan uummanni beeku kan miidiyaa irraa arginu garuu qabatamaadhaan TPLF fi mootummaan federaalaa walitti dhufanii rakkoo siyaasaa isaanii yeroon itti furanneerra kanarra geenyerra jedhanii uummataaf ibsanillee baay'ee mul'atu. Kun maal sitti agarsiisa gidduu isaanii walamanteen jiru fagaataa deemu waan walamantee ijaaru gochuurra wal balaaleffachuu ibsa walirratti baasu waliigaltee Piriitooriyaa cabeera jedhee TPLF baasa akkasuma immoo beekamtiin irraa mulqameera qaamoleen idil addunyaa gidduu haa galanii yeroo garaa garaatti ibsuma kanatu ba'a jechuudha. Mootummaan Itoophiyaa immoo TPLF deebi'ee of ijaaraa jira. Inumaayyuu humnoota naannoo Amaaraa keessa socho'anii mootummaa federaalaa wajjin lolatti jiran isaa wajjin mootummaa irratti wal ta'ee dhukaasaa jira. Qaamolee alaa wajjin hidhata godhatee hariiroo uumee jira kan jedhu himannaa kanatu jira. Kanaaf walamanteen gidduu isaaniitii xiqqataa deemuun kun deebi'ee waraanni iyyuu ni ka'a sodaa jedhu kan uume keessaa tokko kana jechuudha. Sirriidha. Kan biraa immoo kan kaasuu dandeenyu walitti bu'iinsa kana keessatti qooda fudhatu tokko kan ta'uu dandeessu Eertiraadha. Eertiraan yeroo mootummaa waraanaa jalqabaa sana mootummaa federaalaa wajjin turte eegasii amma dubbiin jijjiiramee humnoota TPLF wajjin hariiroo akka uumte isaanuu cimdoo jedhanii akka waaman daangaa ofumaa bananii walii gaddeemaa turanii mootummaan dhimmicha irratti wanta dubbatee hin jiru ammoo akka biyya walabaa tokkotti mootummaan kamuu waan kanarraa gammachuu hin qabaatu. Keessumaa immoo hariiroon isaanii faallaa mootummaa federaalaa yeroo ta'u jechuudha. Innis ni jira. Egaa erga waraanni yeroo darbee taasifamee asii wanti jijjiirame baay'eetu jira. Qaamoleen kun immoo keessumaa wanni isaan barbaadan maali? Walitti bu'iinsatti wanti isaan geessu maali? Wanna jedhanii yeroo kaasnu haalama jiru. Wanti jijjiirame baay'eetu jira. Meeshaa tokko tokko naa laallu. Fakkeenyaaf yoo waraanni ka'e yookiin walitti bu'iinsi kaaba Itoophiyaatti ka'e maal mudachuu danda'a? Tole dhimma kanarratti dhaaltota yeroo garaa garaatti dubbisneerra. Walitti bu'iinsa amma ka'uu malu itti bahisaa wantoota rakkisaa taasisan jiru. Inni kan biraa maalidha wantoota kana rakkisaa godhan keessaa tokko waraana yeroo dheeraa fudhatu protracted war jedhamu jechuudha. Ta'uu mala. Sababni isaa biyyoonni kun lamaanuu wal beeku. Wal faana hiriiranii lolaniiru. Amma immoo wal faallaa dhaabbatanii hiriiranii wal lolu jechuudha. Kanaaf qaamoleen kun humna walii keessoo walii beekuun isaanii waraanni kun dafee akka hin dhumneef iyyuu yaaddoo ta'uu mala yookiin immoo rakkoo ta'uu mala kan jedhan jiru. Inni kan biraa immoo qaamni alaa isaan dhaabsisu jiraachuu dhabu jaarsummaadhaan gidduu seenee dhaabaa kan jiru qaamni dhiibbaa isaan irraan ga'uu danda'u. Yaadatte yoo ta'e yeroo waraana Tigraay sana irratti waliigalteen Piriitooriyaa akka mallattaa'uu fi US fa'aa dhiibbaa guddaa gochaa turan jechuudha. Numaayyuu ergamaa addaa gaanfa Afrikaatti muuduudhaanii wanta kana duubaan dhiibaa turan gamtaan Afrikaa jira, IGAD jira, biyyoonni Awurooppaa kaanis jiru gidduu seenanii wanti kun akka dhiibamu kan gochaa turan waliigaltee irra akka ga'amuuf jechuudha. Gama biraatiin amma
ji'opolitiksii addunyaa yoo fudhatte jechuudha adeemsa mootummaan Tiraamp itti deemu jiraate dhimma Afrikaa kana wal dhabdee Afrikaa qofa miti biyyootuma garaagaraa keessatti deemuuf iyyuu bulchiinsa amma kanatti dhimmee waraanni kun akka dhaabbatu gochuu dhiisuu mala jedhaniiti xiinxaltoonni kan kaasanii kanaaf waraanni Itoophiyaa fi Eertiraa gidduutti yoo ka'e waraana baay'ee balaafamaadha ta'a sababni isaa biyyoonni kun meeshaa waraanaa gurguddaadhaan wal loluu xayyaaraan wal loluu taankidhaan wal loluu diinagdeen hin mancaa humni namaa hin mancaa yaadanna waraana kaaba Itoophiyaatti gaggeeffameen diinagdeen biyyaa lubbuun namaa hammam akka miidhame amma immoo biyyootatu wal lolu jechuudha biyyoota meeshaa gurguddaa hidhate xiqqaasaa ta'uu guddaa biyyi kamiyyuu humna ittiin ofirraa ittisuu amma ta'inuma qabaata jechuudha. Kan akka sababaatti kaasuudhaani waraana yeroo dheeraa fudhatuu fi waraana balaa guddaa geessisu fi qaamoleen araaraaf gidduu galaniin illee dhabamuun rakkisaa taasisaa kan jedhamudha. Yaada dabalataa immoo itti dabaluu. Amma bareedaa kaaftee dhugaadha. Kabiraan kaasuu dandeenyu waa'ee deeggarsa uummataati. Egaa waraana waggaa 5 dura ture irratti miirri uummataa yeroo ministeera muummee Abiy Ahmed deeggarsa guddaa qabu. Sirrii. Faallaan immoo TPLF erga Tigraayitti yookiin Maqaleetti deebi'ee faallaa mootummaa yookiin immoo mootummaan federaalaa dubbiin dubbatu faallaa uummata Tigraay jedhee deeggarsa baay'ee of biraa hordofsiisee yookiin immoo qabaatee horatee ture. Sun amma jira amma shakkiidhaa jedhu xiinxaltoonni. Garuu walitti bu'iinsi kee jedhee qaamoleen kun keessumaa yeroo dheeraaf walitti bu'iinsa keessa waan dabarsanii fi karaatti uummata of fiduu danda'an immoo qabaachuus danda'u jedhu xiinxaltoonni muuxannoo irraa gaafa kaasanii. Kanaafuu wanti kana dura ture amma jijjiiramanii kaasuu dandeenyu tokko waraanadha jechuudha deeggarsa uummataa jechuudha. Sababni isaa maaliif sababa waraana sanaan namni baay'ee miidhameera. Qeerraa buqqeera. Barumsarraa hafeera. Obbolaasaa obboleettiin isaa miidhameera. Nama 100,000 lakkaa'amutu du'e yookiin ajjeefamee jedhama yeroo waraana sana waan ta'eedhaa fi namni rakkoo sanatti deebi'ee galuun barbaadu. Furmaanni siyaasaa akka dhufu kan barbaadu. Kabiraa kan duratti kaaseerra kan dabaluu danda'u keessaa muraasi. Haala amma jijjiirameera. Amma mootummaan Itoophiyaa yeroos biyyoota lixaa bira deeggarsa qabaa. Reefuu badhaasa Noobeelii argatan ministeera muummee Abiy Ahmed biyyoota gaanfa Afrikaa wajjin rakkoon amma kanas hin turre. Sudaa wajjin gaaruma turan. Tarii dhimma alfasha gaaratti yoo dhibdeen dhalatee malee amma dubbiin an biraadha. Itoophiyaan Eertiraa wajjin dhibdee qabdi. Sudaa wajjin yaaddootu jira. Torbanuma kana keessayyuu mootummaan Sudaan ministeerri dhimma alaa biyyattii dirooniin Itoophiyaa irraa daangaa cabsee natti dhufe haleellaa raawwataa jira jedhee himateera. Gaafa jiceenee Somaalee wajjin Somaaleen sababa ulaa galaanaan Itoophiyaa wajjin waliigaltee nagaa mallatteessuus hariiroon isaanii akka durii miti jedhama. Mallee xiinxaltoonni akkas jedhu garuu kana dura ambaasaaddarri Itoophiyaa achi jiran yeroo isaan dubbisne amma dubbiin gaariidha. Rakkoon gaafa dhalatee mari'annee furannaa kanaafuu rakkoon akka durii hin jirtu jedhanii dubbatanii turan ambaasaddar Suleemaan Daddafoo. Xiinxaltoonni garuu kanarraa faallaa ta'e dubbatu. Yoo Jibuutii dhattee Jibuutii sammaa sadurii miti warri jedhan jiru xiinxaltoonni mootummaan dubbachuudhaas baatu jechuudha. Amma isa qofaa immoo miti daangaan gama Eertiraa akka durii miti banaadha. Raayyaan ittisa biyyaa achiin to'ataa hin jiru. Waan fedhe achiin seenuu danda'a. Masriin sababa gaaffii ulaa galaanaa fi dhimma GRD yookiin immoo hidha Abbayyaatiin Eertiraa wajjin hariiroon ishee baay'ee jabaateera. Pirezidaantiin Eertiraa erga deebiidhaan gara Kaayiroo imalu. Isaanis immoo ergama addaa garaagaraa yookiin immoo jila garaagaraa gara Asmaraa ergu. Kanaafuu isa qofaas immoo miti duratti kan kaasne biyyoota gidduu galabaa jiran keessaa eenyutu eenyu wajjin hariiroo qaba gaafa jennu wanti beeknu ni jira wanti uummati beeku. Kanaafuu yoo rakkoon dhalate dubbiin achitti nafu hin bal'ataadha. Gaanfa Afrikaa tarii baha Afrikaas waliin gahuu danda'aadha. Naannoon sun immoo naannoo yeroo dheeraaf waraanaan miidhamedha. Sudaan immoo fiifuu rakkoo keessa jirti. Somaaliin akkas firaajaalesseet biyya jedhamtudha. Kanaafuu dubbiin yoo ka'e jedhee haalli dura ture jijjiiramee qofa osoo hin taane akka malee hammaatee qaamolee garaagaraa hirmaachisee lammiilees biyyas kan balaarra buusuu danda'udha jedhu xiinxaltoonni. Dhugaadha numaayyuu amma dubbetti irratti waan nuti qooda baluudha fi keessaa yoo kaane jechuudha. Hiriirri dur mootummaa muummee ministeera Abiy wajjin ture amma faallaa kan ta'e jira. Keessumaa amma naannoo Amaaraa keessatti waraana haaratu mudate bara 2020 kaasee kan hin turre jechuudha. Erga waliigalteen Piriitooriyaa akkuma mallattaa'ini waa lamatu dhalate jechuudha. Tokko naannoo Amaaraa keessatti waraana haaratu mudate mootummaa Itoophiyaatti qormaata kan ta'u. Gama biraatiin immoo mootummaa Itoophiyaa cinaa hiriiree kan lolaa ture Eertiraan deebitee mootummaa Itoophiyaa wajjin wal balaaleffannaa fi wal gaarreeffannaatu eegale jechuudha. Rakkoon keessoo Itoophiyaa
waraanni kan naannoo Oromiyaa keessa duraanuu jira. Naannoo Amaaraa keessatti haaraa dhalatee TPLF wajjin amma muddamni galameera. Rakkoon siyaasaan furamne kanarratti dabalataanii Eertiraa wajjin yaaddoo keessa galuun akkasuma immoo ji'opolitiksiin gaanfa Afrikaa fi biyyoota baha giddu galeessaa kana hirmaachisuu malu uumamuunsaa mootummaa Itoophiyaatiif gama tokkoon ba'aadha kan jedhan jiru. Gama kan biraan immoo mootummaan Itoophiyaa erga waraana sanaa jalqabee akkaataan inni itti of ijaaree humna waraanaa deebisee ijaaru keessumaa olaantummaa qilleensarraa qabaachuudhaa fi xayyaarota waraanaa agarsiisa garaagaraa gaggeeffamaa ture miti jedhee xayyaarota waraanaa haaraa dirooniiwwan haaraa hidhachuun kuni mootummaan Itoophiyaa tarii waraanni kaaba Itoophiyaatti TPLF wajjin ta'uu danda'a Eertiraa wajjin ta'uu danda'a yoo eegale olaantummaa qilleensarraanii akkuma yeroo waraana kana dura ture TPLF naannoo Tigraay keessa Maqalee keessaa baase ammoo caalmatti meeshaa waraanaa ammayyaa waan hidhatee fi inumaayyuu caalmatti dafee waraana kana xumuruuyyuu danda'a kanneen jiran jiru ilaalcha kanatu jira jechuudha ammayyuu. Dhugaadha. Gama kaaniin immoo mootummaan Eertiraa akka mootummaan himatutti jechuudha. TPLF wayyaanee fi humnoota faannoo wajjin wal ta'uudhaan hariiroo gaarii akka tolfate kun jechuun maali utuma mootummaa Eertiraa loluu barbaade mootummaan Itoophiyaa gidduu isaa bafarsoon yookiin immoo diina biraatu jira jechuudha kan mootummaa dura dhaabbatu kanas immoo kan godhe taaktikaalaaf jedhanii kanneen kaasan jiru. Inumaa gabaasawwan garaagaraa akka himatanitti yoo ta'e BBC mirkaneeffachuudhaas baatu inumaa humnoonni Eertiraa naannoo Tigraay keessa akka dahoofaa tolfachaa jiran. Waraana keessatti bakka itti loltu baay'ee murteessaadha. Yeroo baay'ee irra deddeebiidhaan aangawooti Tigraay walitti bu'iinsi yoo ka'e illee akka Tigraay keessa hin taane akka fedhan warra dubbatan jiru. Warri kaan immoo kanneen faallaa kanaa kaasanis jiru. Qeetti waan nuti dhufeef irraa qolanne malee yaanne miti jedhu. Garuu walumaa gala gaafa laallu bakka itti loltu suni baay'ee murteessaadha. Ilmaayyuu maal jedhama xiinxaltoonni akka jedhanitti mootummaan Eertiraa waan tokko inni beekamaa jedhu mala dafee taaktikaal aliyaansii uumuu amma kaaba Itoophiyaatti argita yoo ta'e naannoo Amaaraa keessatti wanti lolli bifa haaraadhaan hidhattoota faannoo fi mootummaa gidduutti uumame kuni mootummaan tureera erga hidhattootni kun Eertiraatu leenjisa jechuu jalqabanii jechuudha. Eertiraan carraa kanatti fayyadamuu ni barbaadde erga mootummaa wajjin wal dhabdee keessa seente waraanni sun akka gara isheetti hin dhufne naannoo Itoophiyaa keessatti tariitii jeeqamsa akka uumamu qaamoleen hidhatan akka baay'atan humni mootummaa asuma keessatti akka dhifamu gochuudha. Kana dura beekamaadha fakkeenyaaf amma ABO'n Oktoobar 2018 hin galiin dura eessa ture Asmaraa keessa ture jechuudha. Gimboot sabaatiin achi ture. TPDM kan TPLF akka lolu barbaadan achi keessa ture. Qaamoleen garaagaraa achi keessa turan. Kuni tariitii mootummaa Itoophiyaatiif qormaatanii ta'a. Yeroo waraana kaaba Itoophiyaa ture TPLF marfamee ture garatti loojistikii argatu hin qabu. Amma garuu daanganii Tigraay sun daanganii Eertiraa fi Itoophiyaa gidduu jiru sun banaa ta'uun rakkoo loojistikii akka hin qabaanne tariitii kun mootummaa Itoophiyaatiif qormaata illee kan jedhan jiru. Kuni qormaata ta'uu danda'a itti bahee waraanaa waa lama ta'uu danda'a. Xiinxalaan tokko kana duraan dubbisee maal jedhu mootummaan Itoophiyaa tarii olaantummaa qilleensarraa qabuuni muummichi ministeeraa dubbataa turan miti waa'ee reedsii kana waa'ee ulaa galaana diimaa kana. Fiixee Somaalee hagga Minsuu waan tiksaa kana jechuun Itoophiyaan asab qabachuu ni barbaadde jechuudha. Yoo danda'ame karaa nagaan hin danda'amnu taanaan nutti cufamee nafnu kan jiru irra deddeebiin muummee ministeeraa dabalatee qondaalonni mootummaa ni dubbatu. Tariitii yoo milkaa'ee asab qabate tariitii deebisee asab tikfachuudhaaf yeroo itti fudhachuu danda'a. Humna isaa nyaachuu danda'a. Itoo rakkoo keessoo hin fudhatin rakkoo alaa itti mudatu carraan tikfachuu isaatii baay'ee dhiphaadha kan jedhanis jiru. Tariitii immoo rakkoon Eertiraa keessa jiru akka fakkeenyattis kan kaasan jiru. Haasaruma isaanii amma jedhan muummichi ministeeraa jedhaniini mootummaan Eertiraa haala ammatti jiru kana yoo itti fufe yeroo dhumaatiif akka inni godhu taanii jira isaan maalidha kan isaan jedhanii hin dhumataafidha. Waan gochaa jiru kana hidhattoota leenjisuu Itoophiyaa jeequun dhaabu yoo ta'e yeroo dhumaatiif akka inni godhu gona jechuun bulchiinsa Asmaraa jiruuf hin dhumataa jechuudha. Milkaa'uu danda'u hin beeknu. Kana dura ajajaan duraanii raayyaa ittisa biyya Itoophiyaa Leetinaal Jeneraal Tsaarqaan Gabratinsaayee walitti bu'iinsi yoo ka'e kaartaan jijjiiramedhanii turan. Akkas jedhan sirriidha. Duratti dubbii wayii kaastee irratti dabaluu kan barbaadu irra deddeebiidhaan aangawoota Eertiraa Itoophiyaa rakkoo ofiifuu keessoo ishee hin fudhanne isa kamidhaa dhuftee galaana diimaa haasofti jedhu. Ministeerri muummee Abiy paarlaamaatti dhiyaatanii yeroo isaan deebisan maa jedhanii dhimma biyya keessaa kan barbaree shunkurtii nama qoodu isaa miti moo dubbiin isaanii maali?
Eertiraatu kanneen mootummaa lolan leenjisaa jira jedhanii himata mootummaan Itoophiyaa. Kanaafuu gaafa isaan Eertiraa lolan haadhoo ishee akka lolanitti yaadu. Mootummaan ilaalcha akkasii qaba deddeebiidhaan wanti hubannee jechuudha. Gama kan inni dhimma naannoo Oromiyaa isaa kaasnu yeroo waraana kaaba Itoophiyaa hidhattooti keessumaa waraana bilisummaa Oromoo gama lixa biyyattii turan yeroo waraana kaaba Itoophiyaa as dhufan gara gidduu galaatti bal'ataniiru. Amma sochiin isaaniis lakkoofsi isaaniis akka dabalee xiinxaltoonni garaagaraa kaasu. Inumaa gidduudhuma kanayyuu waraanni yookiin raayyaan ittisa biyya Itoophiyaa achii ka'ee gara kaaba Itoophiyaa imaluunsaa erga gabaafame bakkeewwan garaagaraatti hidhattooti kun walitti bu'iinsa keessa akka qooda fudhataa jiran humnooti mootummaallee miidhamaa akka jiran inumaa hidhattoonni faannoollee dhiyoodhuma kana aanaa Abee Dongorotti godina Horroo Guduruu Wallaggaa keessatti haleellaa akka raawwatan jiraattonni dubbatu. Kanaafuu sochii waraana kaaba qofa miti. Bakkeewwan biyyattii garaagaraa baay'ee miidha. Tasgabbiin waan mirkanoofneef jechuudha. Xumura irratti hiika egaa walitti bu'iinsi yookiin waraanni kun yoo ka'e eenyu maal galmaan ga'uudhaaf waraana keesseen sitti fakkaata? Tole mootummaa Itoophiyaatiif kuni dhimma ulaa galaanaati. Dubbii muummicha ministeeraa dabalatee qondaalota waraanaa fi siyaasaa Itoophiyaa irraa kan hubannu yeroon kunitti yeroo itti ulaa galaanaa milkeessinuudha. Irra darbeetu ajandaa biyyoolessaa gochuu danda'aniiru muummichi ministeeraa. Ciminni isaanii waggoota darban agarsiisan maalidha? Ajandaa ulaa galaanaa kana ajandaa lammiilee Itoophiyaa gochuu danda'aniiru. Kanaaf ajandaa lammiilee yookiin immoo ajandaa biyyoolessaa godhan kana milkeessuu ni barbaadu. Already ajandaa biyyoolessaa godhaniiru waan ta'eef jechuudha. Kanammoo tariitii yeroon kun isaaniif yeroo mijataadha jedhanii yaaduu danda'u. Sababni isaa baay'ee guddi galeessaa kun yerootti jeeqameedha. Waan Sudaan keessa jiru hin agarra. Kanaaf carraa kanatti fayyadamanii ajandaa biyyaalessaa godhan kana dhimma ulaa galaanaa kana milkeessuu hin barbaadu. Gama biraan immoo Eertiraan kan akkamitti ilaalti akka defensive posture isa jedhamu walabummaa koorratti wanta labsameedha waan ta'eef mootummaan Itoophiyaa kan yeroo waraana kaaba Tigraay sana nu jajaa ture numaayyuu nu badhaasaa ture amma immoo deebi'ee nu faalaa jira kaayyoon isaa walabummaa keenya sarbuudha jedhanii ibsa baasaa turanii ministeerri odeeffannoo biyyattii dabalatee jechuudha garaagaraatti ibsa ni kennu. Eertiraanii kan hin barbaaddu sirriidha asabitti fayyadamaa hin jirtu. Garuu immoo isheen akkamitti ilaalti dhimma kana dhimma walabummaati itti ilaalti. Sababni isaa Itoophiyaan asaba argatte taanaan humna galaanarraa ijaarratti. Humna galaanarraa kana immoo Eertiraan hin barbaaddu Itoophiyaan akka ijaartu achitti jechuudha. Kan hin barbaaddu. Kanaaf yoo danda'ameef dhimmi kun Itoophiyaadhuma keessatti akka dhumu ni barbaaddi Eertiraan jechuudha. Itoophiyaa naannolee garaagaraa keessatti waraanni ka'ee itti fufuu beekamaadha kun xilxannoon yeroo garaagaraatti yeroo dubbisnu kana dubbatu. TPLF fi mootummaa Itoophiyaa wajjin rakkoo siyaasaatti galee qaba. Rakkoo kana haala malaalaa jirru kanaan gama lamaanirraa yoo lamanteen dhabamuun kuni cal jedhaniituma dormaanti ta'anii callisanii ta'an qaamni ta'e waraanatti seenuunsaa by default beekamaadha. Sababni isaa TPLF fi naannoo Tigraay keessatti bifa kanaan itti fufuu hin danda'u. Sababni isaa irraa caccabanii qaamoleen bahan jiru. Isaan keessa ba'anii mootummaa Itoophiyaa wajjin kan hojjetan jiru muudama garaagaraa argatanii akkasuma immoo qaamoleen hidhatanii naannoo Affaarfaa keessa socho'an jiru. Naannoo Tigraay immoo jeequmsa keessa galaa jira uummanni rakkataa jira. Bifa kanaan mootummaa Itoophiyaa wajjin ammamiif itti fufu yoo jenne yeroo dheeraatti fufuu hin danda'an. Qaamni biraa dudduubaa dhiibee jara kana walitti fidee akka mari'atan hin godhu taananii TPLF fi yeroon kun carraa guddaadha. Sababni isaa kana dura wal ta'anii kan isa lolaa turan mootummaan Itoophiyaa fi Eertiraan gaarreeffannaa keessa galaniiru. Kana dura mootummaa Itoophiyaa wajjin ta'anii kan isa lolaa turan qaamoleen Amaaraa keessumaa hidhattoonni faannoo mootummaa federaalaa wajjin lolatti jiru. Sudaan keessa rakkoon akkasii jira. Amma carraan itti marfamuu isaa hin jiru. Kanaaf loojistikiin argataa rakkoo kana dura isa mudatee hin qabu jechuudha. Kana opportunity yookiin immoo carraatu uumameef jechuudha. Kanatti fayyadamee mootummaa Itoophiyaa yoo danda'e hangurraa kaasu. Qaamni tokko gaaf si lolu hangurraa si kaasuuf si lola mitiire yoo danda'ameef hangurraa kaasu. Yoo dadhabee immoo dhiibee mootummaa federaalaa gara mariitti fiduu ni barbaada. Kana barbaada jechuudha. Siyaasa olaantummaa siyaasaa yoo ta'uu baate illee siyaasa keessaa bahee keessatti deebi'uu ni barbaada jechuudha.
mootummaan Itoophiyaa akkuma duraanuu jenne Akkas ta'e asab jetteetta. Asirratti waa dabaluudhaaf egaa loltoonni Eertiraa daangaa Itoophiyaa keessa akka jiran kana dura mootummaa irra deddeebiidhaan dubbataa ture. Mootummaan Eertiraa deebii gaafa kennu lakki kun soba adiidha jedhee irra deddeebiin deebiseera. Ammoo kana dura hangawootumti Tigraay dubbataa turan dhimma kana. Mootummaan dura haalaa ture booda keessa garuu akka loltoonni Tigraay akka loltoonni Eertiraa daangaa Itoophiyaa keessa akka jiran dubbataa ture. Muummichi ministeeratiyyuu paarlaamaa irratti dubbataniiru. Dubbii isaanii taasisan keessattiyyuu yeroo sana of ittisuudhaaf humna hin qabnu turre kanatti Eertiraan kan seente jedhanii dubbataniiru. Amma isaan lafa isaan qabatanii jiran jedhanii himatan kana ofirraa qolachuudhaaf mootummaan calise akka hin laalle birmadummaa biyyaas kan sarbi akka ta'e kanarra dubbateera. Kanaafuu galmi mootummaas tokko isa ta'uu danda'a jechuudha. Guddaa galatoomee eegaa daawwattoota keenya egaa kaaba Itoophiyaatti maaltu adeemaa jira? Ministeera Muummee Abiy Ahmad afaan Tigiriffaan ergaan dabarsan maal akeeka? Akkasumas immoo yoo walitti bu'iinsi yookiin immoo waraanni ka'e garamitti qajeeluu danda'a? Waraana kana dura ture irraa maaliin adda ta'aa fi qooda fudhattoonni dhimma ji'opolitikaalaas kaasne irraa hiikaa fixasaa fi ammayyoottanaa turre dhimmoota garaa irratti xiinxalaa dhiyeessuutti fufnaa nu daawwadhaa. Galatoomaa.